Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaaf bakka jirtan isin argamu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya waan nama gammachiisuu fi salphina guddaa diinota Jawaar wanti nama gammachiisu guddaan ibsa guyyaa har'aa Jaalmarroo Dirribaan waa'ee Jawaarii fi waa'ee alaabaa adda bilisummaa uummata Oromoo irratti kenne irratti oduu baay'ee gammachiisaa fi guyyaa har'as dabalataan hinaaffaan qeeqaa fi jibbiinsi Jawaariif qabamu miidiyaa hawaasaa kanarratti nama isatti dhiyaatu fi hiriyaa isaa kan ture kan haaraa ta'een dhufee jira. Egaan akkuma hundi keenya arginu kaleessa jaarsi yookaan immootu bakka bu'aa ABO jedhee kan of yaamu Daawud Ibsaan kabajaa qabu kabajaa guddaa san ofirraa lafaan dha'ee jecha isaan hin madaalle dubbii isaan hin madaalle hinaaffaa ifa kan namni hunduu arguu danda'u nutti mul'isee ummanni Oromoo itti kolfee tuffatee bira dabarfatee jira. Kana ilaalcha nama dhuunfatiif qabaniif hojii namni sun hojjetu hojjechuu dadhabuu fi kaayyoo nama sanii gufachiisuudhaaf duula dhuunfaa banuuf yaalamee harkaa fashalameedha. Kanarratti Oromoon baay'een yaada adda addaa kenne. Yaadni Daawud Ibsaa guututti kufaa ta'uu keessa dabree miseensonni ABO'dhaa fi akkasuma hooggantoonni ABO tokko tokko dhiifama gaafachuudhaan jogongora kanarraa akka baratan ta'anii jiru. Har'a osoo suni jiru kaleessa akkuma isiniif dubbanne Jaalmarroon dhimma kanarratti quba isaan hin qabu. Tokkoffaa Daawud Ibsaa fi Jaalmarroon mataa fi miila ta'anii jiran. Jaalmarroon hooggansa mataa ofii danda'e warra woboo kan hoogganuu fi kaayyoo ABO kaleessaa ka ganamaa tarkaanfachiisudha. Jaal Daawud Ibsaas Finfinnee keessa taa'ee kaayyoo biraa kaayyoo shiraan guutame kaayyoo saba kana qancarsuu waggaa 30 dura hojjechaa ture ammas deebi'ee hojjechaa jira. Kana sabni jala hiriir waan hin jirreef taa'ee hinaaffaa oofaa jira. Maaliif ABO dur Oromoon jaalattu sanarraa Jaalmarroon hojiin qabatamaan argisiisaa waan jiruuf adda deemanii jiranii jechuudha. Namoonni tokko tokko ilaalcha ABO fi Daawud Ibsaa fi Jaalmarroon tokko jedhu fa'a nama qabutu jira. Quba waliin qaban mataaf miila anaa fi isaan jechuu dandeessa. Siigalee hooggansa mataa fi danda'e. Har'a maal jedhee nu gammachiisa Jaalmarroon Dirribaa deebii akkamii Jawaariif kenne deebii akkamii saba Oromoodhaaf kenne. Nuti kan bosona kana keessatti caccabaa jirruuf nuti kan bosona keessatti wareegamaa jirruuf hooggantoonni kaleessa qabsaa'onni ganamaa wanti isaan wareegamaa turaniif lakkii alaabaan tun kan kooti alaabaan kun keenya malee namni biraan qabu jedhee osoo hin taane alaabaa tana Oromoon bilisoomsinaa alaabaan tun tan Oromooti Oromoo hunda ilaallatti Oromoo hundatu irratti wareegame. Kanaaf alaabaan tan dhaabni ittiin leellisu qofa osoo hin ta'in ibsituu dukkana saba Oromooti jennee amannaa kaayyoon ishii gana malleessanii waan ta'eef alaabaa abbaan fedhe qabachuu abbaan fedhe mirmirsuu mirga guutuu fi namni alaabaa tana hin qabatinaa jedhe immoo tokkummaa Oromoo balleessuuf jibbiinsa dhuunfatiif of jaalachiisuudhaaf waan kana warri godhu warra shira diinaa jala deemee qabsoo Oromoo gufachiisuudha jedhee ifatti qeeqee dhugaa Jawaaris dhugaa saba kanaas gadi baasee dubbatte jechuudha ibsa Jaalmarroo Dirribaa bosona irraa kenne irratti. Jaalmarroon Dirribaan irra deebiidhaan waan hedduu kakaasee jira. Keessayyuu qabsoo kaleessa ta'amerraa ilaa ammaatitti wanti ta'amaa jiru maalinni warra qabsoo fakkeessee gufuu qabsoo tanaa gochaa jiru hunda tuttuqee kaasee jira. Maqaa ebaluu jechuu baatullee warroota akka Jaal Daawud Ibsaa kana warra argitee maqaa qabsootiin kursii gubbaa taa'ee saba qancarsu saba miila jalaa dha'u saba bakka gufuutti hambisu takka tokkoon kaasee jira. Jaalmarroo Dirribaa goota akka kanaati. Oromoon jaalatee jibbee jaarraa 16ffaa as yookaan jaarrota as aananii as goonni biqilchite lamaa fi lama qofa na amantee na amanuu baatte goota saba kanarraa duuban deebin qacalee namni meeqa lubbuu fi aarsaatti kafalee bakka kana ga'uu kan dadhabe Jaalmarroo Dirribaa fi Jawaar Muhammad seenaa guddaa saba kana biratti hojjetan meesan dura hojjeta. Daawud Ibsaa kaleessa hojjechaa ture waa takka dhiibbaa diinarratti gochuu hin dandeenye taa'ee Eertiraadhaan mishingaa qotaa ture qabsoo godhee jira godhee jira
saba kanaaf dhaabbatee jira garuu bu'aa buuse hin buufne hin dandeenye haqii isaatti olii muuxannoo ittiin deemen ta'u hooggantoonni biraa hedduutu jira hayyoonni Oromoo baay'eetu jira hin jirani bara ammas ima jiran hayyoonni Oromoo hin jirani kabajaa guddaa qabna jaalala qabna garuu dhiibba fi bu'aa wayii buusanii jiru hundi keenya argaa jirra namni mootummas ta'e biyyattii tanarratti dhiibbaa guddaa uume jara kana lamaan qofa jaarraa kana keessa amantee amanuu baattee sun mirga keetti abbaan fedhe ragaadha barreeffama obboleessaa Jaalmarroo Dirribaa tokko dubbise onnee kana na qabbaneesse shanyiin leencaa leencuma beeki shanyii hinaaftuudha malee shanyiin leencaa leencuma waa'ee Jaalmarroo fi waa'ee Jawaar kaase akkasumas immootu dhimma alaaballee kaasee jira dubbii alaabatii miti jedhe dubbii hinaaffaa bira darbee dubbii jibbiinsatii jedhe warri kaleessa jedhe Jaalmarroo cabsuudhaaf miila jalaa dha'uudhaaf halkanii guyyaa dalagaa turan isa dadhabanii jennaan har'a Jawaaritti jijjiiramanii jedhe dubbiin immoo dhugaa gaafa Jawaaridhaa ture Jaalmarroo cabsuudhaaf waan isaan hin goone hin jiru halkanii guyyaa waan isaan hin goone warra adda addaa warra miseensa abaa'oo kana meelaana jedhana warra amma keek warra akka iskeel qabbisaa ittaan haabtee dhagaa yaraarsaa munaamne kana laalame kaayyoo isaanis hin galu abaa'oo deeggaranii hin deeggaran kafaa deeggaranii hin deeggaran dhaaba biraa ijaaratanii Oromoodhaan falman wama isaanitu siin galu inumaayyuu har'a iskeel qabbisallee hinaaffaa ifattii tokko dubbate hinaaffaan ifattii maal jedhee dubbate amma booda maqaa nama tokko hiyyaamne warra saba keenya gurguru kaasnaa barjaa wariffaa jechuu isaati barroobaa jechuu isaati mee jedhana hinaaffaan kana oli eessa jira maaluma akkatti nama gubee jedhaa baran sila kaleessumaallee yoo taate dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jara kana eenyu as baase hundi keessan hin beektan san dura beektaat akka dhuunfaa keetitti Jawaarii kana eenyu fidee jette nama fidee hin beektu dhufeetuma mul'achuu malee jara hoo isa jala arraabaadorii jedhee walitti qabee warra hinaaffaa fi gubaan garaa guute wal nu barsiisee hayyoota nu jechisiisee har'a akka itti isaan qeeynu fi akka itti isaan arrabsinu dhabneetiniin afaan keenya qabannee ta'aa jirra qaanfanne Jaalmarroo jara na eenyu fide hooggansa ofii of danda'ee fi onnee fi dandeettii isaatu isa fide nama harkisee fide Daawudiitu itti gaafatamaa kiyya ta'e jedhee isa fide moo Jawaaritu isa fide no warri dandeettii ofiitiin as bahe hojiirra jira warra harka namaa jalaan harkifamanii as baantu har'as hinaaffaa fi rakkoo keessa jira tuun bilxiqinnatti dabalamtee tuun saba gantee bergarii nyaataa teettetiniin arrabsoo hojii nama sanii waan hojjechuu hin dandeenye warra akka Jaalmarroo galtee dhuuf onneen qabu akka Jawaar biyya keessa teettee saba kanaa dubbachuudhaaf onneen qabu onneen isii feesbuuka gubbaa teettee haamilee namaa cabsuu maafna akka nama sanii ta'uu dubbiin walumaa galatti dubbii hinaaffaa osoo hin taane dubbii jibbiinsatti kaleessa hiriyaa turanii har'ammootu maaliif saba san biraa waan bu'aa hin argatiniif dantaan isaanii waan hin guutaminiif mootummaan affeeree isaa hin affeerre Jawaarfaa affeeranii hin affeerre rakkoo waan ta'eef akkamittiin hin hafne jedhan dhugaa qabanii bara kan ammoo anaa miti ka jedhe deema hayyoota ciccimaa warra barumsa saayinsii barate warra barumsa adda addaa barate laalaa gaafadha dhugaa jiru itti man ani immootu keessayyuu jecha Jaalmarroon jedhee fi jecha Jawaar jedhe itti amana sirritti maaliif itti amantanaan jedhe jarri kun tokkoffaa warra akkanumaan dhufe osoo hin ta'in warra barumsaan fagaatedha Jaalmarroon adarra bosonatti argitu kun waan barate sitti fakkaatu barumsa allaal samii kana nama tuqee deebi yuunivarsiitii Finfinnee keessatti nama oolii barraa turedha dandeettirra Jawaar akkaati beektu barumsaan biyya alaa deeme dandeettirra maal tokko dhufuuf keessayyuu dandeettii barumsa siyaasaa baratan warri barumsa baayoloojii fiiziksii keemistirii waa'ee wal nyaatiinsaa kana ani warri diyaaspooraa dhala kana uummata waliin buustu keemistirii baratuun ooltu sirna wal nyaatiinsaa kana baratanii uummata wal waa'ee keemikaalaa fi waa'ee oksijiinii waa'ee adda addaa kana baratanii wal nyaachisaa jiran natti fakkaate uummata akkanatti fakkaate fiildii keessanii miti siyaasni bakka kalee hirkattanii akka deemaa turtan amma ifatti nutti himaa jirtan maaliif osoo kaleessa hirkattanii deemuu baattanii dhiyoo gaafa Jawaarfaa hidhamanii fi gaafa rakkoon saba kanarratti dhiibban uumame san dandeettii qabdan saba kanatti mul'iftan ture garuu mul'isuu hin dandeenye kan ammoo maaltu mul'isa dandeettiin isin qabdanii fi ga'umsi isin qabdan jiddugalaa fi laafaa ta'uu hin beeytan jechuu koo miti hir'ina qabaachuu keessan mul'isa hir'ina keessan guuttadha
saba kana bira jibbinsa shabatanaa miira hawaasaa kanallee baradha akka jaalmarruu akka jawaar kanatti kaayyollee qabaadha cal'istaniitu argite waan namni sin barateef yookaan hayyuu dheettanii waan of laaltaniif miira ummataa keessaa hin bayinaan dhaamsa oromummaati jaalmarroo dirribaa waggaa kuma nu jiraadhu jawwee waggaa kuma nu jiraadhu hooggantoonni Oromoo fi qabsaa'onni Oromoo hundi keessan nuuf jiraadha injifannoon kan ummata Oromooti jibbiinsa keessaa ba'a hinaaffaa keessaa ba'a hojiitti seenaa hundi keenya akkas turra gaariidha arrabsoo keessaa ba'a kun dhaamsa oromummaati turtii gaariidhaan qabaadha ankaadisi waliin ture reedii Adam Tube namoonni YouTube chaanalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun baatitti dabalama nagaatti